Yoobiyyaatiis badhaatuu tan jaraa caaltu jiitu Oromiyaa qabna humna namaatiis taanaan rabbiif galannaa gayuu akkamii. jirtu hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaal Oro TV yooyyaa misha dansaa harka fuune arraantana wallisaa beekamaa wallisaa afran qalloo kan durii afran qalloo keessatti jaalatamaa fi kabajamaa beekamaa chaayinaalli Oro TV isin afeeree jira kan wallisaa kana beektan asirratti yaada keessan nuugumaachuu ni dandeessan itti hirmaadha ittiin bashannanaa ittiin buhaaraa isiniin jenna akka ittiin buhaartan abdii qabnaa wallisaa keessan beekamaa jabaa cimaa kana maqaa isaa asirratti kan beektan nuu barreessaa. Walgaafadhaa lammiitoo deebisaa gaafii tana Yoobiyyaatiis badhaatuu tan jaraa caaltu jiitu Oromiyaa qabna humna namaatiis taanaan rabbiif galannaa gayuu akka biyyeetti qabna namanuun deemu sayyoo kumaa aatamaani qabna biflee darbateen dhabne kan lubbuuf hin eelanne leenca lammiif gaachanaa baroodaa meeqa qabna dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boora taa meeqa qabna hanqina maali qabna bara dhufaa fi dabraa yartuudhaan ajjeefamna. Gaafii mirgaatii gaafiin Oromoon gaafatu bilisummaadha gaafiin qeeroon gaafachaa jirtu gaafiin qeeroodha gaafii abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafii birmadummaa biyyaatii deegaan maleen deebitu roga hundaaniinsaa bara iyyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Lallabii diddaa labsii iyyiitii iyya dabarsi dhiira guyyaa murtiidhaa dhawaaqee dhageessisi hunta duriin gargariini gartaani dhageessa lallabii dhageessisi biyya abbaan qabne seeteeti fadhii doonnu laallatte yartuun nu qaadhimatte asirratti haraawwattu hayyobbeesii hobbaasii dhiigaan dhiiga kee baasi. Qotee bulaa jabaaddu gaafii mirgaa fineensi qabeenyi keetuu sibilisoomsaa bahaa fi dhihaan kaabaa fi kibbaan diina kan kee agabsi ugura diinagdeedhaa walii galiitti labsi itti muddii qochumaasii agabsi gumaa jalii jalankoo fi yarma muraa aanoolee bilisummaadhaan baasi. Duumessi roobaa dhufee hanga eemaman de'e obsaa keessaani baanaa fuuldurri keenya ifa yoo roobee lafaan nu gahe daadarkaa barreen dhibbaaf biyya abbaa keenya irratti alagaan nurraan gahe gaaf tokkorraa haasoyna gaafa gadaan deebi'ee Oromoon bilisoomee odaa jala wal gahe. Kurkurroonis boombiidhaa buqqaa badduutti dhoosi akkas malee jiilanii qooda siif hin kaayanii ija diimtuu garsiisii gabroonfataa kholaasii Oromiyaarraa yaasi. Lafadini abo irragana kame ogayo haraya namsi abotin kenya nudame jalanko jalida yomirran fatame irre murti gudo anole no yame.
na babole waya brangallo waju gallan sehe fardi bahar ware kan janjala nyate bahar lola male yomo ko yadate nili isa toko gafasa chibute enji wadai galmo waraji hojjate ejenno kabura ugana tefate bagadum nejecha lubone sabate goto wasabati senatu galmese dirre indandayo lugasani doise bututu muje gurra mure senana yadatu ya ali sere abban jibraitu dole tilolchese ganna sadde kutu ulanu jabsani male dadameti gargarsa argatan bawe warraate oso mirga kamnu mirga kenya damne yefete nyarrate nama gadi tane akablo lamale sena ingorgorro umasani babna ehrom bakajerro dini abo iragana kame oga yuharaya amsi abodin kenya nudame jalango jalida yomiram patame irre murti gudo anole noyame afaan baasii dhugaa eenyu harkaa baate taatee tana lagaa dhiigaa fi lafeedhaan haqaa keenya qonnee baafnee awwaalarraa dhugaa hirmi nyaanne biyya keenya malee kan namaan falamnu abbaadhaaf gabroomne ilmaaf hin jaalamnu. Eeyyeega akkattiin bohaartanii gammaddan abdiidha isinirraa qabna. Hordoftoonni chaayinaala Oro TV akka wallisaa kana ittiin buhaaree ittiin gammade abdii guutuudhaan guutuu waan qabnuuf jecha wallisaa kana maqaa isaa kan dura xaba kana baasee fi kan irra deebi'ee baaseef kommentii jalatti yaada keessan nu barreessanii nuuf ibsuu ni dandeessan. Hanga torbaan dhufu walitti dhufnutti bye bye.